السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد السيد إرجعكم عبد السيد يا وانتني واي عبد السيد بدو في رياكن كو جانا جاني تري أكنا ما ورن كمني ورك أبا ورساسي فنجل أمتي مبارك اسمه دراني أكني أكجولي مصري ورك أبا نهي ماجرا الرد الدبي أكن جوهم فهمني akka ijoolleen isin janajjantee birri isin irraa nyaanne ijoolleen warri kaayiroo jirtu hundi siitu warra qabdi jedhee ture. Amma achumaan footoo isaatiif footoo warra isaa laayikii irratti ijoolleen danuu keessan arguu dandeessu. Warri laayikichaan fayyadamne immoo nyaatamaa jirtu jechuudha akkuma kana. Amma hiriyaan kan koo jechuudha Dubaayin kana jaallateen jana wal janajjananii jaallateeni akka nama warra hin qabneetti. Sanaan booddee haadha koo dhukkubaa birrii 1,000 na ergi jedheen ergiteef mana mataan na duraa cufamaa birrii na erginaan 1,200 ergiteef ammatu akkas nyaatu ni jechuudha. Sijammaari ni mana mataa miti hojiin hojjetu birrii ijoollee durbaatiin jiraata. Namni hojii hojjetu qaamni isaa jechuun yaani akkuma ijoollee Saawudii jechuudha dafqaan liivii ba'u ammas harki jaraas harka hojiiti kan Abdusee immoo harka durbaati harkisa ijoollee kaayiroo jirtu hunda si ilaala harka jaraa jechuudha. Hundee warra liivii waraabu hunda jira laala harka durbaati maaliif birrii shamarraniitiin jiraatu malee jirri karaa hojiin beekan jechuudha. Hojiin hojjetan cirraashaaf hin hojjetan. Mubaaraktuu qallabaaniin yoo akeekatanii jiraattan yeroo danuu suuqii mubaarakiin keessatti taa'u hundi jiraatu. Liivii yeroo waraabanu mana mubaarak keessatti waraabu jechuudha. Kanaaf jennaan Abduseen mana mataatii miti mana bultumaayyuu hin qabu yeroo jammaramu jechuudha. Kanaafuu akka waan warra hin qabneetu nyaatu booddeerra yeroo jirri wal lolanu viidiyoo siin gadhiisa viidiyoo kiin gadhiise dheetu akkasitti birrii nyaatu jechuudha. Yeroo imoodhaan waliin haasaa nutu viidiyoo waliin tana viidiyoo akka barbaade godhuuni jechuudha isiin hin beektu. Yaa waan kana ijoollee hundatu iyyee akkas godhaa jiru ijoolleen kaayiroo jiran. Amma immoo sobee viidiyoo ani laayikii irratti gadhiise sobee suuraa qofitti itti dhaabe isan waa'ee haadhaa irratti viidiyoo godhe jechuudha muuziqaa waa'ee haadhaa irratti sobee ijoolleen irra caalaan keessan dhiisi jedhaa jirtu. Ijoolleen isin dhagee dhiisa seetanii dubbii sobaa taanaani malee Abduseen nama saaxiluudhaaf tokkoffaadha. Maaliif hojiin qabu? Hojiinsaa ijoollee durbaa saaxilanii birrii nyaachuudha. YouTube irratti yoo laayikiin godhameef yoo ijoollee durbaa janajjanee jedhe ijoollee warra siifan kan jedhamtu qaba. Warra saammoo birrii ijoollee durbaarraa nyaatuun waliigalteedhaan hojjetu jirri. Ijoolleen kaayiroo jirtu hundi jiraatu waliigalteedhaan hojjetu. Warra jara birrii sarraatenyoota akka kana biyyarraa hojjetanii janajjananuuni birrii isaan bashannansiifatu jechuudha ijoollee. Kanaaf jennaan Abdusee waan isin nagee dhiisisee jirtu dubbii sobaa ta'ee fi yoo na beektan ta'e laayikii irratti yoo na beektan ta'e loof moom jedha laayikiin kan koo deemaatiin ilaala.